wadaa seene sanitti dachaas harka kiyya seenee jira. Kunoo akka isin argitan kanatti kunoo ol jedhi reediyoon sigachi ichisi sigiboo sigachi eenyu namni kun eenyu boo መስሻለሁ እኔ ቆይ ወር ከሆነ ሄደ እሱ አትሰም እንዴ እኔ ምን አጠፋው የት አውቃለሁ እንዴ ካሱ ጋር ትናገረም እንዴ እንዴ ሜ አካቲ ኢለታቴን አርካፉ ትላለጋ ነው ፖለቲካ አላቅም አታቀኝም ሄድና እሱን ፈልጎ እኔ በቃ አንቺ እንትን የብሳ ምስጢር ነኝ አዎ አዎ ከዚህ እነሱስ ነው ጥፋታቸው ሁለቱም አገኛለሁ እንዴ ካገኘ እነሱን ማገኘ የእንትን ችግር الحمد لله ميري وري لفديتن كوتا سينا وري لفديتن ميشان كي ينار كافوراموس ميشا چالو اسبا إذا أرغوفتيتا وان اندلغوف ديم أكما وادا اسني سيني ميشا فوده يا ديبي سيرودان yookaan immoo waliin fuudhamtaa jedheen duran isinii mi'an ka abdii baasaa keessaa herreega keessan jiru dura isinii mi'an akkanaan babbabbabbab jedha amma mana bulutti hin jiru jedhanii hoon hin dhaga'u keessaa salphaadha yeroo laman dhaqee dhabe abdii argachuu hin dandeenye garuu immoo akkana goote sanii abdiis ibsas dachaas bakka inni jiru warri dachaas jettan bakka inni jiru na isin argisiisa har'a. isin argisiisa bakka eessa akka jiru na isin argisiisa amma isinitti argisiisu malee garuu fidee isin argisiisa fuula keessan duratti meeshaa bakka kaa'e qabatee dhufa yookaan immoo maal akka ta'e waliin ilaalla akka dachaas amma immoo warri hafe ibsa siif jecha namaa walitti bu'ee abdii fi dachaas na adduubanii sadarkaa kanarra haga naangaan ar'a deebite galata dachaasii galchitee narratti lafa dhiitta walii goona maammee jetta habiibi ati kana siigaa akkam ati kanuus hin barbaachisu atu laal kunuus hin barbaachisu mujrima jettanii mujrimni akka kiyya himan jiruudha ibsaa maraataa amma qalbii maraattee fayyite jettan kan darayyoon kanarra isan maraachin na argitan huccuun isa gachisiisan yoo makka amma dhalaaf jecha maraate san maammee isa maraachuu ta'a gana jiraa fuudhe ta keessaaf teeyyuu na keessaa baase dachaas galatoomii naaf jecha ifaa jamtee naaf jecha bu'aacee baatee jettee mire kottu fuudhi gaan harkaa dachaasi badaa gooya harakaa goota yeroo san badaa ibsa abdii harakaa godhaa barsanuu dachaas nan ajjeesaan baasiin nama odoo isin wal nyaattan akka itti bayanatu beeka tamam bayee jira amma immoo boolla seentu laalladhotis abdii boolla seentu laalladhu ibsa kottu fuudhin harkaa gaadachaa sana harka jira harka kiyya jira abdii kottotis qophaa'e jaayiza ta'e kana isinii gabuudha kana isin hin barbaachisu inuyyuu ka xiqqoona ulfaatee tooftaa fi tarsiimoo ittiin qabu akkaataa itti to'annaa oolchu akkaataa itti qabu kan yaalii godhe dachaasi san akkantiin akka malintiin harka kiyya galee jira dachaas isinii fida rakkatiin akkasanii harka kiyya jira ka abdii fi ibsaadhaa guyyaa adii odoo isin argitan akkana kaameeraa isinii waraabaa akkana zabbatala ila akkana zabbataa fidaa yoo teestandaa misha akkana ammas innu ibsa akka inni harka seenus karaa salphaadhaan jaayiza godhadeetiin jira mungkin harka seenuu malaayyuu innooyyuu afaan bana malee cinaan isaa kun noosni isaa kun harka kiyya jiraachuun beekamu isin argisiisa yeroo amma ibsallee akka ittiin harka seene akka inni harka seenu ufiin harka kennatu isin argisiisa obboleettii jaartii isaa adduubeetiin harkaa qaba jibbitanii jaalattanii ani rafnee bara kan achii baheen hojii kiyya eegale mujrimaa miire dalagaa kooti in argitan dachaas yoo meeshaa fide dhimma sarran qabu nagaan geggeessa yoo meeshaa fide
yoo meeshaa fituu baate ni dhabamsiisayyu. Mee abdii fi ibsaan dhufanii na harkaa fuudhani. Isas buleettii Zaynabis dhufanii na harkaa fuudhani hin laalla. Akka itti isaan fuudhan akka itti isaan na harkaa fuudhan hin laalla. Jara lamaan attursiise jara lamaan uniin fuudhan as taa'ee odoo isinii haasa'u. Warri lafa dhiittan. Isinis jaraa miti yaadachittuu isin fuudhaa suutanarraa deemaa isinii himee jira. Bakka isin jirtanii koomentii barreessitan sanitti dhufee isin fuudha. Nama taphaan seenaa. Ana tokkicha gara lokata akkaan isin dhaabuu ta'a. Jarumamee harkatti na agaltu. Amma akkuma waadaa isinii seene dachaas harka kiyya seenee jira. Meeshaa eessa godhe maaliif abdiin akka na ajjeesuuf abdiin akka tankarbii narratti fudhatuuf waan mucaa maraataa muqaffala sammuu hin qabne harka maaliif na kaayee akka deeme fuula keessan duratti naa hima. Amma tana naa hima isinii fide mucoolleen ni dhufte asuma jirti adduubamtee jirti mucoolleen amma isinii bilbileen afaan warra keessanii san hin beeyne malee afaan warra keessanii saniin amma isii obboleettiin jaartii ibsa bilbilee ibsaa wajjin yoo isiin ibsaa kana maraachaan buleen muco obboleettii tiyyanaafuu rabbii jedhiiti yoo isiin hin jedhin arguuf teettan. Manatti hin arganne silaa ibsaa akka fuudhanii. Yoo inni maraatuu isaa tan qajeela akka inni huccuu gatee darbu san godhin yookaan hin dhaabata taanaan dhaabatu. Maambee walii goona jedhaa barsanu hin saalfatu. Ani isaaf jecha adduubame isaaf jecha wareegama qaalii kafale. Walii goona na agarta. Abdii narratti dhiisi maammee ana isaa gaya. Habiibi ani barsiif jecha jarri sun lamaaniin akkasin na cafaqanii waan na godhan dhabanii achirraa fuudhanii abdii naganatti taphatee harkaa bahe. Kochaasitti muran jennaan rabbi keessa jira jedha akka isaan jedhan hin taane itti milkaa'itiin jira jechuudha. Attaa yuutuubiyyuu fuudheen jira harkaan. Inni telefoonni isaa to'annaa olee jira. Kanaaf gaa dachaas na harka jiraatu ragaan maali yoo jettan telefoonni isaa na harka jira. YouTubein isaan harka jira. Kun daawwachuu dandeettan. Kunneen dachaasiimi na harka jira. Na harka galee jira telefoonni isaallee. Viidiyoo iyyuu waraabee asirra isin gadhiin harka kiyya jira waan ta'e akka isin daawwattoonni yaa najisichaa sirre akka isin na arrabsitanii dhukkeen irraa keettan sanitti hojii kiyya isinii mirkaneessa. Dachaasa irra telefoona isarratti illee gadhiisee isin argisiisa. Telefoona isarratti viidiyoo isa qixaaxu gadhiisa. Telefoonni isaa kana na harka jira. Innis na harka jira. Abdii fi ibsaan mee dhufanii na harkaa haa fuudhanii. Mee isaan dhiira. Mee na dhufanii na harkaa haa fuudhanii. Eenyu akka ta'e duran isinii himee bara. Tortura akkanumaan akka abdii furraa alba'u sanii miti. Hojiin tagarbaaran isin argisiisaa isiniin jedha akkuma waadaa isinii seene amma kuni telefoona dachaasii YouTube isallee isin argisiisee jira. Telefoona asirratti hin gadhiisee isin argisiisa. Arguuf teettan mee nama isa na harkaa fuudhu asaa ba'u namni isa na harkaa fuudhu. Egaa gee akka yoo ibsaa fi abdii wajjin lafa na dhiittan gaa akka abdii wajjin dhukkeen irraa keettan san amma haasa'e gaagaraa ani bar waan hin jedhe irraa hin deebi'u akkuma isin hin jedhe san eenyu akka ta'e eenyu namni kun waliinuu kan laallu ta'a akkuman isin hin jedhe nan tuttuqina ta'a isin hime gaafa nasiiba isin hin dhiisu na jalaan baatanii akkuma dura jedhe isin waadaa seene sanitti dachaas harka kiyya seenee jira. Kuno akka isin argitan kanatti kuno ol jedhe reediyoon sigachi ichisi sigiboo sigachi eenyu namni kun eenyu boo dachaas dubbadhu yalla akka yeroo abdii wajjiin lafa na dhiittan abdii mucaa najisa kalbii kana jala na dhiifte meeshaa narraa fuutee egaagaa meeshaa kana lafa dhiittanaan jettan har'a meeshaa malee lafa dhiichuu jira.
meeshaa caalu jira bibi. Yalla. Si dubbachuu jira. Argitanii mitan. Kanaan fuudhee har'a isin meeshaa jettan malee. Hayya. Eessa jiraanna meeshaa fuutee saboote. Meeshaa fuutee saboote. Dachaas. Sirraanii kaabsi. Wanti garaa laafuun jiru wal dhiisu hin ta'ennu. Eessa goote meeshaa fuute? Si dubbachuu jira. Huno. Dachaasiin huno kanallee. Dachaas kana akkuma isin argitan huno. Yalla eessa jira meeshaan? Meeshaa eessa goote? Eessa goote meeshaa? Meeshaa yoo fitte gasi dhiisa. Meeshaa fiduu baannaan gadi hin dhiifamtu. Abdis nin fida. Ibsaallee nin fida. Tokkoon keessan na jalaan baatan hundi keessanuu ol jedhe. Kuni dachaas akkuma isiniin jedhe abduubee harka qaba yeroo ammaa kana. Abdii fi ibsaan koottatii baasaaga. Warri lafa dhiittan warri koomintii jalatti fura albaatanis koottaa baasaaga. Koottaa fuudhamee mana harka. Akka isinis narraa fudhatan isin laala. Kunooti dachaas sirriitti laala. Sirriitti. Isini mul'ataami? Isini mul'ataami? Harka kiyya jira. Akka isinitti baaftan laala gana harka. Akka isinitti fuutan laala. Dachaas. Boo. Laal. Kana isaaf qopheesse. Nyaala. Si dubbachuu jira? Ana beektaa? Maammee.